fuula keenya adeemsu waan nu gargaaru isinitti himaa wantuma mana keessan keessa jiruu fi na hordofaa isiniin jedha. Jalqaba akkuma seentaniin subscribe share hiriyoota keessan shamarraniitiif qarree arsiituu subscribe godhaa share like naaf godhaa isiniin jedha. Maamila naaf ta'a barnoota irra hedduu barnoota shamarraniitiin wal qabatu asirraa argachuu dandeessanii wanta isin miini wantuma mana keessan keessa jirurra nyaata irraa akka ta'e wanta isin sodaattan argachuu dandeessanii isiniin jedha. Tokkoffaa duraa timaatimiin barbaachisa. Timaatimii bishaan isaa qofa nu barbaachisa. Bishaan isaa yoo barbaade abbaan barbaade firee isaa keessaa cuufuulee ni danda'a. Garuu fireen isaa illee faayidaa ni qaba. Maaliif qaama keenya fuularratti wanta akka gurraacha'ee tuqa ta'uuf hin fayyada. Baay'ee faayidaa guddaa qaba timaatimii. Garuu namni hedduun yaalee jira itti fakkaata malee wanticha kana namni hedduun yaalee natti fakkaatu timaatimiidhaan jechuudha. Garuu hirdii namni nama baay'eetu yaalee ammoo achi booda hirdii mankaa tokko achi booda zabaadii jechuudha yookiin ammoo aananiitu gosa aananiiti maabuufachuudha. Bakka kamiyyuu ni jira. Hatta biyya keenyas aannan irraa ni jira. Haganas furdatuu baatu jechuudha. Mankaa tokkotti godha guddatuun oluu fuula nama tokkootiif. Itti aansee immoo kireemii mana keessan keessa niiviyaa haa ta'u kana haa ta'u kireema kana zayitoona haa ta'u wanuma mana keessan keessa jiru itti dabaltan. Anamee kana itti dabala kabiraalee itti dabalee argeetiin jira. Rakkoon qabu jechuudha. Kireemii rakkoon qabu kireemii mana keessan keessa jiru itti dabaltanii baaziliiniin ta'e malee kan kireema kanaan itti dabala. Saniin booda sirriitti waliin dhaha. Ini heddummaatee rakkoon qabu heddummaatee takka bakka ho'aan ta'e malee tallaaja keessa ta'e rakkoon qabu. Sirriitti waliin geesseetiin jira. Itti aansee immoo qonaas akkanatti sirraa jira. Kireemiin asaadha. Akkuma kireemii sirriitti wal fudhatu qaba. Amma kun harkaa fi baay'ee bareeda. Harka jilba ija keessa iddoo sirriitti urkaa'uu danda'u jechuudha. Dafquu danda'u. Bakka sirriitti gurraacha fakkeenyaaf as keessa jechuudha. Harka namaa keessa bakka bishaan taa'uu danda'u, bakka horki taa'uu danda'u, jilba harkaa, jilba fuula ija keessa sirriitti guyyaa tokkoon nama agarsiisa jechuudha. Faayidaan isaa nama harka dibadhee sin agarsiisa. Ammoo buruushiidhaan osoo ta'e maaliif akka sirriitti fuula namaa ol ga'u jechuudha. Ammoo wanni kun timaatimiidha. Kireemii kan mana keessatti dibattanii hirdiidha. Zabaadii kan nyaatamu nama sodaachisuu hin qabu jechuudha. Fuula narratti balleessaa yookiin akkasitti waan nama jechisiisu natti fakkaatu. Nyaata waan ta'eef akkamitti jechisiisa. Itti fayyadamaati ilaalaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.